How are you? Are you fine? The student is and the member on the follower of Kobe Academy. How are you? Today we are going to see Global Trends Chapter 2. That is about understanding foreign policy and diplomacy. My name is Lugasa Safara. Well, as much as possible, we try to cover this lesson within 4 parts. So under part 1, we try to see about the idea or the meaning of national interest and also the criteria. The content of the unit is mentioned according to the following. Under 2.1, we will see the definition of national interest, what national interest mean. In another way, under lesson 2, we will see understanding foreign policy and also foreign policy behaviors. What is foreign policy? In another way, the 3 objectives of foreign policy, like short range goal, middle range goal, and long range goal, plus foreign policy behaviors, especially under pattern. There are 3 patterns of foreign policy behaviors. So we will see them one by one, like self-preservation, self-extension, and self-abnegation. Foreign policy dimensions also have around 3 types, like alignment, scope, and modus operandi or mode of operation. In another way, under an instrument of foreign policy, we will see the major instrument of foreign policy, like diplomacy, role-effective diplomacy, economic diplomacy. We will focus on such like. In the next, we will see about the overview of foreign policy of Ethiopia, starting from Emperor Theodorus up to post-1991. So we will see one by one. During Theodorus, Menelik, Ioannis, Emperor Haile Selassie, military, or during Colonel Mengistu Halemaram plus post-1991, we will see them one by one. These are one of the content of the chapter or content of chapter 2. The objective kaayyoon barnootichaa maalidha yookiin immoo boqonnaa kana erga xumuree booda barataan maal hubachuu qaba ka jedhu. First, the student will familiarize himself with the debate on national interest. National interest yookiin immoo faayidaa biyyaalessaa ka jennu kun maal jechuu akka ta'e barataan asirratti yaadota yookiin immoo wal falmii jiranii fi hiikaasaa ni hubata. In another way, appreciate different pattern of foreign policy behaviors. Imaamata biyya alaa keessatti amaloota yookiin immoo isiitonni wantoota isaan agarsiisanii fi akkuma kana paaternoota isaa tokko lamaan barataan ni hubata jechuudha. In another way, understand the different instrument of foreign policy. Imaamanni biyya alaa kun kanaan ittiin galma ga'u instrument yookiin immoo karaalee sana barataan ni hubata jechuudha. In another way, analyze how power or capability influence foreign policy decision and behaviors. What is the role of power? Ga'een aangoo yookiin immoo humna imaamata biyya alaa galmaan ga'uu keessatti maal fakkaata ka jedhu ni hubattu jechuudha. In another way, critically examine the foreign policy of Ethiopia under successive regimes. Mootolee darban keessatti akkuma dura kan Teewodiroosii kaasee haga 1991 asitti haalli foreign policy yookiin imaamata biyya alaa Itoophiyaa maal fakkaata ka jedhu barataan hubatee darba jechuudha. These are one of the objective of the unit. Well, let us start part 1. Part 1 is about defining national interest. What is national interest? Kana jechuun fedhii biyyaalessaa yookiin immoo faayidaa biyyaalessaa jechuudha. Faayidaa biyyaa gaafa jennu maal jechuu akka ta'e paartii kana jalatti bal'inaan ilaalla jechuudha. Well, let us see the introduction part, especially about the issue of foreign policy and also the issue regarding to such like idea. Foreign policy or foreign relation is defined as the external relation of country. Foreign relation gaafa jennu maalidha? Walitti dhufeenya biyya tokkoo fi biyya biraa gidduu jiru. Kun immoo walitti dhufeenya biyyoota alaa jechuudha. Walumaa galatti foreign relation gaafa jennu biyyoonni tokko biyya biraa faana walitti dhufeenya ni uumu. That is what we mean foreign relation. So that is the external relation of a country. In another way, foreign relation are based on foreign policy. Walitti dhufeenya alaa kun egaa kan irratti xiyyeeffatu maanni imaammata alaa yookiin foreign policy irratti. And also it guided and regulated by what? By foreign policy. Imaamanni alaa kuni walitti dhufeenya biyyoota lamaanii fi sanii ol gidduu jiru maal godhaa ni qajeesha, guide godha, ni bulcha, ni to'ata jechuudha. Kanaaf kun akka ruulii yookiin immoo guideline isaan ittiin bulanidha jechuudhaani. In another way, foreign policy is the action, decisions, goals that state pursue toward the outside world jennaan. Imaammata alaa kana gaafa jennu biyyi tokko gochaanis ta'uu danda'a, murteen ta'uu danda'a yookiin immoo galma isheen gara fuulduraatti argachuu barbaadde biyyoota biraadha yookiin addunyaa kana keessaa kan isheen argachuu barbaaddu karaa ittiin gaayid gootu yookiin immoo
karaa itti raawwachiistu kun maanni foreign policy jennee ilaalla jechuudha. So foreign policy can be shaped by different factors. Sababni garaagaraa foreign policy yookiin imaammata alaa kana shape godhan gaa'ir godhanni jiranii especially around 3 factors are there like external or systemic factor, especially this is one of the very important factors that shape foreign policy. It is an international regimes, international organizations. The prevalence of great power are one of the spinges on foreign policy of state. Warri kun egaa faaktaroonni kuni international regime yookiin immoo bulchitoonni addunyaa kana akkuma kana dhaabbileen addunyaa yookiin immoo international organization kan jennu kuni walitti dhufeenya biyyi tokko biyya biraa waliin qabdu maal gochuu danda'u influence yookiin dhiibbaa irraan geessuu danda'u. Gama biraatiin the prevalence of greater power biyyoota aangoo olaanaa qaban yookiin immoo biyyoota addunyaa keenya keessatti aangoo olaanaa qabuudhaan beekaman like Russia, United States of America or in another way veto power warra jennee waamnu or G7 biyyoota guddinaan deeman isaan kummaanii imaammata biyya alaa biyyi tokko qabdu maal gochuu danda'u influence gochuu danda'u jechuudha. That is external or systemic factor jennaan. The other one is internal factor. Internally imaammata biyya tokko kan murteessu maanni that is economic factor, technology, military capability of state. Isaan kuni imaammanni biyyi tokko biyya biraa waliin qabdu irratti dhiibbaa qabu. Biyyi sun yoo dinagdeedhaan cimtuu taate, teeknooloojiidhaan cimtuu yoo taate, akkuma kana humna waraana yoo cimtuu taate walitti dhufeenyi isheen biyya biraa waliin qabdullee akkuma kana cimaa ta'uu danda'a jechuudha. Isaan kun maanni faaktaridha. Biyyi tokko ikoonomiidhaan of hin dandeessu ta'ee jennaan biyyoota addunyaarra jiran mara faana walitti dhufeenya uumuu dhiisuu dandeessi. Maaliif jennaan foreign policy yookiin foreign relationiin wantoota gaafatu qaba. Imbaasii banuu qaba. Gara fuulduraatti ilaalla. Imbaasiin sun ambasaaddara qacaruu ta'uu danda'a. Wantoota garaa garaati sun immoo maanni dandeettii yookiin humna biyya sanaa ni gaafata. So internal factor jennee waamna warra kana. The third factor is idiosyncrasy or the habit of the leader dhaan. Amala geggeessaa biyya sanaatiin. Geggeessaan biyya bulchu sun amalli isaa maal fakkaata? Fakkeenyaaf either dictator or democratic behavior qaba yoo ta'e walitti dhufeenyi inni biyya biraa faana qabullee akkuma sana ta'a. Yoo liidariin biyya bulchu sun amala gaarii qaba ta'e walitti dhufeenyi inni biyya biraa faana qabullee maal ta'a akkuma kana jechuudhaan. So leader have its own contribution, especially in affecting the foreign policy making plus implementation. Imaammata biyya alaa kana galmaan ga'uu raawwachiisuu fi walitti dhufeenya biyya alaa waliin uumuu keessatti gahee cimaa taphataa jechuudhaan. These are one of the introduction part. In addition to that, state adopt foreign policy to achieve and also promote their national interest, often defined as what? Short term, medium, plus long term. Kanaaf imaammata biyya alaa isaanii keessatti biyyoonni waan argachuu qaban yookiin waan achieve gochuu qabantu jira, waan isaan gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu qabantu jira. Isaan kun maanni keessumaa national interest yookiin faayidaa biyyaalessaa kan jennuudha. Kanaaf kanarra dhaabannee maal goona? Objective of foreign policy bakka sadiitti qoodne ilaalla jechuudha. Short term, medium, long termidha. Isaan kana bal'inaan ilaalla jechuudha. To this end, state establish diplomatic relation and also contact and they use different tactics to protect, often to maximize their national interest. Ammagaa faayidaa biyyaalessaa yookiin immoo biyyi tokko gaafa biyya biraa faana walitti dhufeenya yookiin foreign relation yookiin foreign policy gaafa uumtu wanti barbaadu jira. Sun immoo maani national interest. National interest kana galmaan ga'uuf immoo maal fayyadamti? Diplomatic relationidha. Diplomaatota erguu karaa sana walitti dhufeenya uumuu karaa garaa garaatiin wal qunnamuu fi tooftaalee garaa garaa fayyadamuudhaan maal godhu jechuudha? Faayidaa biyyaalessaa isaanii galmaan gaatu jechuudha. So isaan kana bal'inaan ilaalla. This is one of the introduction part of the lesson. Well, let us see lesson 1. That is 2.1. That is about defining national interest. What is the definition of national interest? National interest akkuma dura kaasne maanni fedhii biyyaalessaa jechuudha. Wanta biyyi tokko gaafa biyya biraa faana walitti dhufeenya uumtu isheen feetu maal barbaadde? It may be economy ta'uu danda'a, ka siyaasaa, ka dinagdee, ka aadaa hawaasummaa yookiin humna waraanaa kanneen ta'uu danda'a. So let us see the definition one by one. Especially in case of the definition, there is controversy on the exact meaning, scope and the content of national interest. Fedhiin biyyaalessaa kun hiikni isaa jala sararamee kanadha. Akkuma kana scope yookiin immoo daangaan walitti dhufee fedhii biyyaalessaa kun kanadha. Iddoo kana ga'ee dhaabataa asii ka'a jedhuu fi qabiyyee isaarratti maaltu jira? Yaada wal falmisiisoo yookiin wal falmiitu jira jechuudha. Maaliif iskoolaroonni garaa garaa, biyyoonni garaa garaa, gaggeessitoonni biyya garaa garaa
yaada garaagaraa kaa'u jechuudha. Well, national interest is often considered as what? The objective of foreign policy of state jennee hiikna jechuudha. Faayidaa biyyaalessaa jechuun keessumaa wanta biyyi tokko gara fuulduraatti argachuu barbaaddu yookiin immoo galma isheen gahuu barbaaddu sanaan maal jenna? National interest. So it is the objective of foreign policy of any state. Biyyi tokko calliseedhuma biyya biraa faana walitti dhufeenya hin uumtu. Maaltu jiraare? Objective wanta gara fuulduraatti yookiin immoo akka galmaatti waan isheen kaawwattetu jira. Sana gochuudhaaf immoo maalni foreign relation ni uumte jechuudha. In another way, national interest is a reason of state to justify this action and the policy toward the other state at international level. That is the reason of state jennaan. Biyyi tokko biyya biraa faana kan ishee walitti dhufeenya uumtu maaliif sababatu jira? Reasoniin sun maali? National interest dha. Fedhii biyyaalessaa ishee sana galmaan gaachuuf jettee biyyi tokko maal goote jechuudha? Biyya biraa faana walitti dhufeenya uumti. Imaamata biyya alaa ishee immoo achirra dhaabattee maal goote jechuudha? Ni bocatte jechuudha. So it is a reason of state jennee define goona. In another way, national interest is a set of values, orientations, goals, and objectives that a country wanted to achieve in its international relations known as national interest dha. Kun maanne walitti qaba wanta biyyi sun feetu akkuma kana immoo akkaataa biyyi sun waan sana foreign policy ishee galmaan ittiin gaattu yookiin immoo goolii wanta biyyi sun achieve gochuu barbaaddu inni kun maalidha? National interest jedhama. National interest jennee define goona jechuudha. In another way, national interest is also one of the main driving force that determine the content of foreign policy of a certain state. That is driving force. Kana gaafa jennu imaamata biyya alaa biyyi tokko biyya biraa waliin qabdu kan drive godhu yookiin immoo kan guide godhu maal national interest kana. Kana jechuun biyyi kun waan feetu qabdi jenneerraa waan barbaaddu qabdi jenneerraa sun faayidaa biyyaalessaa yookiin national interest dha. Kanaaf fedhiin isheen qabdu kun akka biyyi sun biyya biraa faana walitti dhufeenya uumtu taasisa jechuudha. Driving force dha. Inumneessa jechuudha yookiin immoo akka sababaatti biyya sana gargaara jechuudha akka ka'umsaatti. This is also what we mean national interest, that is the driving force. In another way, one of the scholar who is called as K. Holsti, he defined national interest according to the following. For him, national interest is an image or future state affair and a future set of conditions that the government aspire to bring by influence abroad or by sustaining state behaviors. That is the image of future state. Biyyi tokko gaafa biyya biraa faana walitti dhufeenya uumtu maal ilaallattire yoon biyya kana faana walitti dhufeenya uume gara fuulduraatti kanaan argadha yookiin immoo galma kanaan gaa as image itti ilaalatu jechuudhaan gara fuulduraatti yookiin dinagdee foon guddisaa yookiin immoo humna waraanaa foon guddisa jedhanii fuulduratti ilaalu. So national interest akkamitti gargaara? As an image dha jechuudhaan wanta isaan gara fuulduraatti akkasittiin kanan argadhan ilaalan. Image gaafa jennu fakkiidha. Fakkii wanta nuyi fuuldura keenyatti ilaaluu dandeenyu jechuudha. So national interest illee akkuma kana waan biyyi tokko gaafa biyya biraa faana walitti dhufeenya uumtu argachuudhaaf fuuldura isheetti ilaallattu yookiin immoo future set of conditions jennee wanta keenyu jechuudha. This is a definition by K. Holsti. The other one, national interest is defined as what? The ambition of government. The ambition or the desire of government. Wanta biyyi tokko fedhu hawwa bira gahuudhaaf yookiin immoo galmaan gaachuudhaaf yaadu, that is national interest. Vis-a-vis what government aspire to fulfill in its future interaction in the world. Kanaaf akkuma fedhii mootummaa tokko ta'e gama biraatiin mootummaan sun maal dharee gara fuulduraatti wanta galmaan gahuu barbaadutu jira jechuudha. Yookiin dinagdee isaa guddisuudha, yookiin humna waraanaa guddisuudha, yookiin walitti dhufeenya aadaa biyya sanaa biyya biraa exchange wal jijjiiruu keessatti ta'uu danda'a. Isa kana galmaan gahuuf jecha foreign policy keessaa isa kana maal naree? That is national interest. What government desire to fulfill or to achieve in its foreign policy is what we mean national interest yookiin faayidaa biyyaalessaa jenna. In another way, power or ability to influence the behavior of other states underscored as the primary instrument to implement national interest. Ammagaa fedhii biyyaalessaa kana yookiin national interest faayidaa biyyaalessaa kana galmaan gahuu keessatti karoolii taphatu maal dharee? Power and ability. Biyyi tokko humna hin qabdu yoo ta'e, dandeettii hin qabdu yoo ta'e, fedhii biyyaalessaa ishee galmaan gaachuu hin dandeessu.
For example, simple example, amma fakkeenyaaf yeroo ammaa kana haalli biyya keenya keessa jirtu the national interest of Ethiopia with Eritrea yoo kaasne Itoophiyaan amma akka national interest yookiin faayidaa biyyaalessaatti qabattee kan jirtu dhimma poortiiti. Poortii argachuudhaan ulaa galaanaa jechuudha. Kana argachuuf immoo maal gochaa jirti? As much as possible through diplomacy through any means Eertiraa faana wanti tokko ni jira jechuudhaan. So sana galmaan gachuun maaltu barbaachisa ree? Power and ability ni barbaachisa. Power gaafa jennu waan garaa garaatiin kaa'amudha. Military power ta'uu danda'a, economic power ta'uu danda'a, yookiin immoo influence gochuudhuma yaadumaan amansiisuu ta'uu danda'a. Yoo sana hin qabdu ta'e wanta sana argachuu hin dandeessu. Kanneen biroos akkuma kanaa jechuudhaan. Kanaaf ability is one of the very important that determine such like issue. In another way, another scholar that provide normative and descriptive definition of national interest is Sibari. Sibari namni jedhamu kuni hiika national interest kan normative ta'e jechuun akkasuma waan fudhatamu yookiin immoo waan akka aadaatiin ta'e jechuudhaa fi kan immoo ibsa bal'aa yookiin amansiisaa ta'e yeroo inni definition isaa yookiin hiikatti kennu ilaalla. Normatively Sibariin akka inni define godhutti national interest is related to set of purpose which nation should seek to realize in the conduct of its foreign policy. Inni kun maadheeqaa fedhii biyyaalessaa jechuun maanni set of purpose dha. Kaayyoo yookiin galmoota isteetiin gaafa biyya biraa faana walitti dhuftu realize yookiin immoo mirkaneeffachuu barbaaddu maal jennaani national interest dha. Set of purpose dha jedhee ka'a. This is normative no. In descriptive way, national interest may be regarded as what? Those purposes which nation or nation state gaafa inni biyya jechuudha. Through its leadership appear to pursue persistently over time dha. Inni kun maanni purpose yookiin kaayyoodhuma ta'ee garuu maalidha? Biyyi suni keessumaa karaa geggeessaa ishee yookiin karaa leaderii isheetiin waan isheen walitti fufinsaan yeroo walitti fufaa keessatti argachuu barbaaddudha. Akka iddoo kanatti keenye purpose biyya argachuudhaaf karoorsitu qofa miti. Walitti fufinsaan karaa geggeessaa fi biyyi sun waan isheen argachuu qabdu. Wanti isheen argattu immoo waan yeroo gabaabatu hin taane walitti fufinsaan yeroo dheeraatii waan isheen argachuu qabdudha jedheetu define godha jechuudha. This is also the other definition of national interest. However, there is a major division of opinion in the field of international relations regarding whether national interest can be defined objectively or subjectively, or whether it is art or a science. Amaga yaadota garaagaraatu jira jechuudha. Keessumaa walitti dhufeenya idil addunyaa kana keessatti gaafa national interest ilaalu national interestiin kuni objectiveedha moo wanta qabatamaadha moo waan biyya namaa namatti hin jijjiiramnedha moo subjective ka ta'e jechuudha. Jechuun namni tokko akkaataan itti ilaaluu fi qaamni biraa akkaataan itti ilaalu wanta biyyi tokko national interest dha jettee kaayessu biyya biraammoo akka national interest kan hin ilaalle whether it is subjective or whether it is art ka jedhu irratti yaadonni garaagaraa yookiin wal falmiin akka jedhudha. The debate on whether national interest is science or art can be traced far back to what? To Plato philosophy. Yaadni kuni yeroo dhuma Plato yookiin immoo Plato is a philosopher yeroo sana iyyuu waan turedha jechuudhaan. Aartiidha moo saayinsiidha moo whether it is subjective or objective ka jedhu irratti wal falmiin ture yeroo Platooti kaase jechuudha. Especially Plato philosophy kan inni jedhu maalidha? For Plato national interest is what? For Plato the good of the polis, that means the public good could best arrived at by philosopher king aided by few highly learned, detached and fair-minded advisor. Akka philosophy Platootti gaa national interest maal ta'uu qabaadha? Keessumaa state yookiin kingiin tokko national interest biyya tokko murteessuudhaan maal gochuu qabaree philosopheroota qacarate yookiin immoo akka gorsaatti isa gargaaran qabaachuu qabaa jedha. Philosopheroota yoo ta'uu baatillee highly learned wadda sirriitti baratan akkuma kana sammuu banaa warra qaban akka gorsitootaatti fudhachuu qabaa. Yoo akkas ta'e national interest isaa maal ta'a? Galma ga'a. Fedhiin biyyaalessaa isaa galma ga'a. Irraan kan hafe callisaniidhuma waan fudhatan mitiidha. Kanaaf king yookiin mootiin tokko maal ta'uu qabaree namoota yaada cimaa fi bishina qaban kana akka gorsitootaatti fayyadamee sana booda national interest isaa murteessuu qabaadha. Irraan kan hafe national interest jennee
wanta nu keenyu iddoo biraatti immoo national interest isa barbaachisaa ta'uu dhiisuu danda'a jedheetudha. So it should be related with what? With science akka jechuuti yaadni isaa jechuudha. Well, that is one of the idea about national interest. The other one is criteria in defining national interest. Akkuma jalqaba kaasne egaa national interest in controversial issue dha, debatably whether it is science, whether it is art, whether it is subjective or objective ka jedhu falmisiisaa jedhe. Haa ta'u national interest gaafa eegnu criteria kun ulaagaan nu ilaaluu qabnu ni jira jechuudha. Kuni faayidaa biyyaalessaa kooti jettee biyyi tokko gaafa waa tokko akka faayidaa biyyaalessaatti kaastu ulaagaan kaa'amuu qaban ni jiru. So there are different criteria. So let us see the criteria one by one. But before, to identify national interest, foreign policy decision is not necessarily a clear cut and rational process. Amma gaafa fedhii biyyaalessaa kana akkuma kana imaammata biyyaalaa kana murteessanii kaa'uuni waanuma akka salphaa miti jechuudha. Waan salphaa fi rational process waan ta'e miti, adeemsa xaxaa baay'ee qabaachuu danda'a jechuudhaan. In another way, multiple conflicting criteria compete for priority in the mind of the decision maker. So what? National interest. Kanaaf namoonni garaagaraa yaada isaanii keessatti maadhaa baay'ee kamtu dursuu qabaa, national interest kana keessatti faayidaa biyyaalessaa inni dursaa kam ta'uu qabaa, kamtu immoo taanee dhufuu qabaa jedhu irratti keessumaa murtee dabarsuu irratti maaltu jira? Yaadota falmisiisootu jira jechuudhaan. Because it is not simple. Waanuma har'a murteessinee boru keessaa baanu miti. Dhimmi national interest dhimma maaliiti? Dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu biyya tokkooti waan ta'eef wanta baay'inaatti yaaduu gaafatu waan ta'eef jechuudha. In another way, scholars point out that often official statement made for purpose of propaganda and the public consumption and also prevent the analyst from identifying the real motive of the action. Amma iddoo kanatti maalidha? Iskoolaroonni akka kaa'anitti yeroo tokko tokko warri biyya bushan oofishaalonni yookiin liidar ta'uu danda'u national interestii kana akkuma propagaandaatti yookiin immoo callisaniidhuma mootiin biyya bushu kun yookiin immoo geggeessaan kun fedhii biyyaalessaa keenyaa yookiin immoo walitti dhufeenya biyya alaa akka kanatti galmaan ga'uuf deemaa jira jedhanii akka kaasan propagaandaa qofaaf itti fayyadamuu danda'a yookiin immoo yaada hawaasaadhuma hatuudhaaf jedhee itti fayyadamuu danda'aadhaan. Maaliif otoo waan sana waan qabatamaa real motive irratti otoo hundoofne yookiin immoo attentionii uummataa jijjiiruudhaaf yaadni uummataa fakkeenyaaf mootummaa sana irratti uummanni fedhiin qabu yoo ta'e bulchiinsa isaatti hin gammadu yoo ta'e ajandaa kana jijjiiruun maal godhaa? Propagaandaa uuma jechuudha. Sana booda yaadni uummataa maal ta'a? Gara isaatti deemaa jechuudha. Without real motives. Kanaan illee liideriin tokko national interestiin keenya kana jechuu danda'a jechuudha. So criteria is very important. So as much as possible it is better to focus on the criteria while defining one's own national interest. So based on such like a person who is known as Columbus provide a multiplicity of criteria in defining national interest. Criteria wan garaagaraatu jira. Criteria baay'eetu jira. Haa ta'u malee Columbus criteria gara 10 ta'anidha kan inni kaase jechuudha. Faayidaa biyyaalessaa yookiin immoo national interest biyya tokkoo murteessuun duratti wantoonni kun akka criteria-tti gargaaruu danda'udha. Kana gaafa jennu biyyi tokko wanta kana hunda al tokko fayyadamti jechuu otoo hin taane as keessaa biyyi tokko waan isheedhaa ta'e filachuu dandeessa jechuudha. The first one is operational philosophy. The other one is moral and legal criteria. The third one is pragmatic criteria. The fourth one is ideological criteria. The fifth one is professional advancement criteria. The sixth one is partisan criteria. The seventh one is foreign dependency criteria. The eighth one is ethnic or racial criteria. The ninth one is class status criteria. And the last one is bureaucratic interest criteria. Kanaaf national interest gaafa define goonu criteria kun murteessaadha. Biyyi tokko fedhii biyyaalessaa yookiin faayidaa biyyaalessaa ishee gaafa tarreessitu ulaagaalee jiran kana keessaa kata filachuu akka isheen qabdu kan ishee fayyadudha. So let us see these criteria one by one. Well, the first one is operational philosophy jennaan. Biyyi tokko national interest ishee murteeffachuudhaaf akka ulaagaatti kan ishee gargaaru operational philosophy dhaan. Operational philosophy maalidha? Especially depending on time, location, you have to choose one of the two major style of operation. So state should choose one of the two. Among the two, they should choose one. Styleota lamatu jira operational philosophy jalatti. Kanaaf statein achi keessaa tokkodha kan inni filatu. Yookiin immoo lamaan isaas apply gochuu danda'an. The first
style is what? Act in bold and sweeping fashion jedhan. Isa kana simplify gochuudhaaf fakkeenyaaf governmentii gaafa jennu prime ministeri ta'uu danda'a yookiin pirezidaantiin tokko gaafa gara aangootti dhufu akkuma aangoo qabateen booda imaammata biyya alaasaa akkuma kana faayidaa biyyaalessaa biyyi sun walitti dhufeenya biyya biraa waliin qabdu hatattamaadhaan aangootti dhufee torban tokko within 1 week within 1 month keessatti faayidaan biyyaalessaa keenya kanadha jedhee maal gochuu danda'a decide gochuu danda'a yookiin immoo murteessuu danda'a jechuudha. Inni kun maanni act in bold no ariitiidhaanii fi saffisaan maal gochuudha faayidaa yookiin fedhii biyyaalessaa sana dafanii murteessuu jechuudha. Especially upon taking office introduce major new practices, policies, and institutions, discontinue others jedhaan. Kanaaf akkuma aangootti dhufe yookiin akkuma teessoo qabatee maal gochuudha new practice shaakala haaraan fidaa imaammata haaraan fidaa akkuma kana national interest keessa wantoota murteessoo ta'an ni fidaa isaan kan immoo maal godhaa addaan kutachuudha ni haqaa jechuudha. Walitti dhufeenyi inni biyya biraa faana qabu yoollee sirriin taane dura maal godhaa sana discount godha as quickly as soon as he came to the power kun akkuma aangoo qabatanii jechuudhaan. This style is referred as what? Synoptic in decision making literature jedhan. Synoptic gaafa jennu maanni otoo detail keessan seeniin highlight yookiin immoo dhimmootuma ijoo irratti maal gochuudha focus gochuudha. Fakkeenyaaf synopticin gaafa literaturein barreeffamu nam tokko waan tokko apply gaafa godhu maanna synoptic fida. Synoptic jechuun general overview isaatiin detail toon taane waanuma jira overview ta'e dafee yookiin immoo highlight isa akka dhiyeessudha. Kanaaf inni kun illee maal jedhama synoptic jedhamee jechuudha. Wanta ariitiin statein governmentiin tokko yookiin immoo leaderiin tokko dafee kaabinoota isaas ta'uu danda'a qaama biraa beeksisuudha. That is the first style of operation idhaan. Inni kan biraani second style of operation maayina act in cohesion idhaan. Proving through experimental fashion. That means following the theory or experimental plus error approach idhaan. Inni kun egaa gaafa pirezidaantii yookiin prime minister ta'u gara aangootti dhufee faayidaa biyyaalessaa yookiin national interest isaa murteessuun duratti maal gochuu qaba sirriitti ilaala. Act in cohesion. Through proving yoo akkas godhe akkamtaa yoo akkas ta'e immoo achiin miidhaansa faayidaansaa maali ka jedhu erga ilaalee booda experiment garaagaraa erga geggeessee booda in another way error approach ka jennu fakkeenyaaf waa tokko yoo isin apply godhe sana booda maaltu dhufaa ittaane maaltu dhufaa hin fayyadamuu miidhaa qabaa sana booda wantoota kana erga ilaalee booda sana booda maal godhaa national interest isaa murteessa calliseedhuma akka iddoo kanatti quickly yookiin hatattamaadhaan beeksotoo hin taane itti yaadee miidhaa fi bu'aasaa erga ilaalee booda maal godhaa national interest isaa akkuma kana foreign policy isaa maal godhaa ni murteessaa jechuudhaan. Kanaaf inni kun barreeffama literature keessatti maal jedhamee kaa'ama incremental or step by step in the decision making literature wanta qorannoo fi qo'annoo irratti hundaa'ee raawwatamu jechuudhaan. So thus the incrementalists usually seek to perfect existing legislation, policy, and institution and also practice. Egaa amma fedhii biyyaalessaa kana murteessuu keessatti akka incremental aariyaatti yookiin immoo istaayilii lammaffaatti maal ta'uu qabaree ragaawwan jiran yookiin immoo murtee legislation yookiin immoo paarlamaan kana dura ba'an maal jedhu ka jedhu laaluu imaammatoota jiran laaluu akkuma kana shaakallii fi instituutota jiran waan sana galmaan ga'uuf illee isaan sana erga ilaalanii booda garamti seena jechuudha liideriin tokko gara national interest biyya isaa murteessuu itti deemaa jechuudha. This is what we mean operational philosophy jennee keenya jechuudha. Well, the other criteria to define national interest is ideological criteria. Biyyi tokko biyya biraa faana walitti dhufeenya cimaa uumuuf national interest isaa murteessuudhaaf maalidha? Ideology filata ilaalcha. Biyyi biyya isaa faana ilaalcha wal fakkaataa qabu maali? Jecha as keessatti jedhamaanii simbirroonni wal fakkaatoo wal faana balali'uu. The birds of the same feather fly together jedhuun. The birds of the same feather fly together. Kana gaafa jennu gara afaan Oromoo yookiin immoo mammaaksa Oromootti gaafa deebisnu wal fakkaatti wal barbaadde akka jechuuti. Maaliif kan wal hin fakkaanne wal faana hin deemu.
Well, kanaaf ideological criterion illee maalidha? Biyyi tokko national interest gaafa murteeffattu biyya isheedhaan wal fakkaatu ni ilaallatti jechuudha. Ka yaadaan walii galan. That means the state may identify their friends and their enemy country using the litmus test or proof of ideology. Biyyi tokko gaa national interest murteessu duratti eenyu hiriyaan koo kan yaada koo deeggaru qooddatu kan yaadaan waliin gallu who is the enemy country. Namni kamisaa ta'u biyyi kamiyyuu diina faana walitti dhufeenya uumu. Foreign policy isaa faana uummatu. Eenyu faana ree friend jechuudha. Wala barbaadu. Fakkeenyaaf addunyaa keenya keessa ulaallee dictator governmentiin yeroo baay'ee dictatorii barbaaddatan. Democratic governmentii barbaaddatu. Friendidha. Ka ideologiidhaan walii galu waan ta'eef. Socialismii fi communism. Yaa socialismiin economic systemidha. Communismiin political systemidha. Communist warri ta'an maal ta'u wala barbaadu. Capitalist warri ta'an immoo yookiin western ideology warri deeggaran relation isaanii wal faana cimsuu barbaadu jechuudha. So ideology play a great role. Especially why ideology gaafa kaasnu during Cold War, the ideology of communism and capitalism have been often used to establish cooperation or conflict within countries. Ammagaa during Cold War, the world categorized into two blocks. West blockii fi East blockii ta'anii jechuudhaan. West blockiin warra garee warra Western yookiin United States of America fi biyyoota Europe dabalatan Western yookiin capitalistidha. Warri kaan immoo communism yookiin socialist Eastern blockiidha isaan kun immoo. Fakkeenyaaf Itoophiyaa yoo fudhanne during Cold War kabushaa ture eenyudha Koloneel Mangistuu Hayilamaaram. Koloneel Mangistuu Hayilamaaram East blockiidha. Yaada communismidha. Keessumaa biyyoota communistaan kanneen akka Raashiyaa Kuubaa fi Eastern Europe faana hidhata isaa cimfatee jechuudhaan. So ideologiidhaan waan wal fakkaataniif Itoophiyaan yeroo sana maal kan ishee hordoftu communism system yookiin socialism waan ta'e jechuudha. Hence national interest may be shaped by underlying ideological orientation or what the regime in power. Egaa keessumaa national interest kana gaafa murteessinu ideology fayyadamne yaa qaamuma aangoo qabatee jiru akka murteessu leaderiidha. Yaa uummata sana bakka bu'ee ka jiru isaa waan ta'eef uummanni guutummaa iyyuu ideology sana illee qooddachuu baate garuu ka leaderii baay'ee murteessaa akka leaderoota jechuudha waan kana ka murteessanii. So ideology is very important to define national interest jenna. That is the second criteria. The third criteria is moral and legal criteria jenna. Inni kuni safuu yookiin duudhaa hawaasaa yookiin bartee hawaasaa irratti xiyyeeffatanii national interest murteessuu. Inni kun immoo legal criteria yookiin immoo ulaagaa seeraa yookiin heeraatiin ta'uu danda'a. Well, act morally gaafa jennu that is acting honestly or making your public decision accordingly. Amma gaa liideriin tokko gaafa national interest murteessu akka safuu yookaan duudhaa hawaasanaatti murteessuu qaba. Gaafa jennu maal ta'uu qabaadha? Should be honest. Amanamaa ta'uu qabaan. In another way murtee gaafa dabarsu akkaataa hawaasanaaf ta'utti hawaasni sun jaalatutti yookiin safuuf duudhaa hawaasanaa irratti hin darbin maal gochuu qabaadha? Decide gochuu qabaadha. Act morally. It may be irrigid. Morally kana gaafa at international behavior fennu the moral behavior in international politics keessatti akkamitti hojjeta yoo jenne especially keep your promise. Liideriin tokko biyyoota idil addunyaa yookiin immoo siyaasa addunyaa keessatti maal uumaa waadaa ni gala. Waadaa gale sana maal gochuu qabaree eeguu qabaadha. Walitti dhufeenya biyya biraa faana qabu cimsuudha waadaa eeguu qaba. Amanamaa ta'uu qaba jechuudhaan. In another way he should keep treaties. Yaa'ii waliigaltee garaagaraa eeguu qaba. Leaving and letting the others to live. Warreen kaan miidhuun qabu. Cunqursuun qabu. Weeraruun qabu jechuudhaan. That means the poor and the disadvantaged should be live. Warra hiyyeessu yookiin biyyaas haa ta'u qaama kamiyyuu anaangoo qabaa jedhee maal gochuun qabuudha. Miidhuun qabu. That is immoral. Sun sirrii miti aada maleedha jechuudhaan. Or in another way avoiding exploitation and uneven development between the developing country and also the developed. Maal gochuun qabuudha? It should avoid exploitation. Biyyoota hiyyeeyyii fi biyyoota sooreyyii gidduu garaagarummaan ni jira sun beekamaadha. Kanaaf qaamni kuni yoo biyya sooressas ta'e yookiin immoo warra sooressa faana hidhata cimaa yoo qabaate sanatti fayyadamee warra hiyyeessota ta'an immoo biyya hiyyeeyyii kana maal gochuun qabu? Miidhuun qabu. Saamuun qabu. Qabeenya isaanii irraa fudhachuun qabu. That is act moraalidha. Maaliif aada maleedha sirrii miti jechuudhaan. Moral criterion kan inni jedhu isa kana jechuudha. Maaliif jennaan kun waan fudhatama hin qabnedha. In another way standing for the principle to which you are morally committed and that are widely accepted in what in your culture. Keessumaa liiderii yookiin immoo biyyi tokko gaafa national interest murteessitu act moral jenna. Act moraliin kun maalidha ree?
akka safuu fi duudhaa hawaasa sanaa yookiin immoo waan hawaasni keessatti bal'inaan fudhatame sanarra dhaabatee fedhii biyyaalessaa murteessuu qaba. Waan biyyi hin jaalanne, waan biyyi hin feene fakkeenyaaf aadaan hawaasa biyya tokkoo piis nagaa qofa deeggara yoo ta'e, liideriin sun immoo naashinaal intarastii isaa murteessuudhaan miilitarii fayyadamuu barbaada yoo ta'e waraana ziizis immoraal ta'uu danda'a. Fedhii yookiin aadaa hawaasa sanaa ala bahee deeme jechuudhaan. So that leader should act morally gaafa jennu akka kana. In another way, act legally gaafa jennu act legally is or acting legally means abiding by the rule of international law. Akka seeraatti ati gochuun seera idil addunyaan bulchuu jechuudha. Seera idil addunyaatiin buluudha. Akka seerri idil addunyaa jedhutti maal gochuudha? Walitti dhufeenya biyya biraa faana qabu cimsachuudha. That means his national interest should be according to the international law. That means according to the rules. It should be identified and also accepted. Akka sanatti kan geggeeffame ta'uu qaba. Fakkeenyaaf haa jennu biyyi tokko biyya biraa faana walitti dhufeenya gaafa uumtu yookiin immoo biyyi tokko fedhii biyyaalessaa ishii galmaan gahachuudhaaf maal gochuu qabdi? Akka seerri idil addunyaa jedhutti deemuu qabdi. Humnaan deemuu qabdu. Fakkeenyaaf haa jennu kanuma Itoophiyaa fi Eertiraa yoo kaasne Itoophiyaan amma ulaa galaanaa ni feeti jenneerraan. Seerri idil addunyaa maal jedhaa kan jedhu ilaalamuu qaba jechuudha. Seerri idil addunyaa maal jedha? Adeemsi Itoophiyaan deemtu is it identified or accepted by international law? Kan jedhutu ilaalamaa jechuudha. Maaliif national interest murteessuu? National interest ofii murteessuudha waan ta'eef jechuudha. Akka seera idil addunyaan jedhutti hin deemamne yoo ta'e biyyoonni biroo maal ta'u biyya sanarra qoqqobbii kaa'uu danda'u, yaada ishee fudhachuu dhiisuu danda'u. Kanaaf seerri idil addunyaallee maal ta'uu qabaa? Ilaalamuu qabaa jedha. Zaatis moral and legal criterion akka kanatti ilaalama jechuudha. In order to determine the national interest of one country. The third criteria is pragmatic criteria. Pragmatic. Especially pragmatic is all about the matter of fact. Not an emotion or profession. Amma gaaddoo kanatti maal ilaalamuu qabu? The matter of fact. Haala qabatamaa addunyaan keessa jirtu, haala qabatamaa naannoon sun itti jirutu ilaalama malee biyyi tokko fedhii biyyaalessaa yookiin immoo foreign policy biyya biraa faana gaafa uumtu maal ta'uu qabu? Miira irratti kan hundaa'e ta'uu qabu. Waanuma har'a itti mul'ateef miira jibbaan yookiin miira jaalalaa kana ta'uu qabuudhaan maaltu ilaalamuu qaba? Haala qabatamaa addunyaan keessa jirtu. In another way, profession yookiin immoo beekumsa ofii qabu qofarratti hundaa'e ta'uu qabu jedha pragmatic criteria. Pragmatic criteria. Haala qabatamaa jiru ilaalamuu qaba. That means you look at issues and the event around you and also the world with a sense of prudence and a sort of what? Rationality. Kuni junuunfataniidhuma yeroo tokko tokko biyyi gaafa fedhii biyyaalessaa ishee murteessitu otoo ulaagaa yookiin waan garaagaraa hin ilaalle, haala qabatama addunyaa hin ilaalle, miira isaanii yookiin beekumsa isaanii qofarratti hundaa'anii yoo deemanii maal ta'a? Biyya sanarratti dhiibbaa geessisuu danda'a. Akkuma kana walitti dhufeenyi isheen biyya biraa waliin qabdu sun maal ta'uu danda'a? Kufaa ta'uu danda'a. Dippiloomaasiin otoo hin jalqabne gara maalitti deemuu danda'a? Gara miilitarii, gara waraanaa, wal waraanutti deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf wanti ilaalamu sun maanni sense of prudenceedha. Ogummaadhaan. Gama biraatiin wanti sun itti should be rational. Waan qabatamaa ta'uu danda'a ta'uu qaba. Reasonable. Biyya biraa faana gaafa walitti dhufeenyi yookiin fedhii biyyaalessaa ishee gaafa murteessu should be reasonable. Qabatamaa ta'uu qaba. Sanan taane yoo ta'e maalidhaa? Galma gahuu dhiisuu danda'an. That means in another way, based on scientific analysis. Qorannoo saayinsiin kan deeggarame ta'uu qaba. Cost benefit analysis hin jiraachuu qaba. Yoon fedhii biyyaalessaa koo murteessuudhaaf wanti isheen fudhattu sana keessatti yookiin dippiloomaasii ta'uu danda'a, miilitarii ta'uu danda'a, ikoonomiin ta'uu danda'a determine gochuuf. Kanaaf bu'aasaatu caala moo koosiitu caala? Miidhaadha moo bu'aatu caala kan jedhu ilaalamuu qaba. Merit and demerit isaa ilaalamuu qaba. Advantage and disadvantage. Amma isuma gara duraatti isin deebisa. Itoophiyaa wis Eertiraa. Itoophiyaan egaa amma naashinaal intarest ishee murteeffachuudhaaf deemaa jirti haa jennu. Kanaaf maal ilaaluu qabirree? Sense of prudence and the sort of nationality jiraachuu qaba. Haala qabatamaa addunyaan keessa jirtu. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaan yoo dippiloomaasiidhaan mirkanaa'uu fi baate humnaan ni deema yoo jette. Haalli qabatamaa naannoo keenya jiru maal fakkaata? Hoorn Afrikaan akkami? So sun immoo nu deeggaruu danda'amu nu deeggaru kan jedhu maal ta'uu qaba? Ilaalamuu qaba. Ijoon immoo humna waraanaa nu qabadha kan ta'e meeritii moo dimeeritii isaatu caala? Bu'aa moo miidhaa isaatu caala kan jedhu maal ta'uudha? Ilaalamuu qabaadhaan. Malee junuunfatanii waa tokkotti deemuun sirrii miti jedha pragmatic criterion. Here, your decisions are made without considering normative issue.
be it bad or good. Amma iddoo kanatti moral criteria inni jenne hin ilaalamu. Maaltu ilaalama ree waan qabatamaa lafarra jiru malee haala duudhaa yookiin safuu hawaasa sanaan ilaalaa miti. Wanti sun gaarii ta'uu danda'a. Tarkaanfiin isteetiin sun fudhatu gaariis ta'uu danda'a, badaas ta'uu danda'a. Garuu maalidha? Waan sana ija bilchinaa fi gamnummaa ishee jettuun ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Akkas hin taane taanaan bu'aarra maaltu caalaa? Kisaaraatu caalaa jechuudhaan. Koostii sanatu caala. Kanaaf pragmatic criteria is very important. Hin ilaalla. Tiyoorota yaada kana deeggaranii especially realist tiyooriin pragmatic ta'uu qaba biyyi tokko jedha. Well, the other one is professional advancement criteria. Professional advancement criteria. In this case, your action may be manipulated and adjusted in considering what your professional survival and growth. In short, your personal success. Asitti amma kan ilaalamu maalidha? Profession yookiin immoo ogummaa namni sun qabudha. Dhimma foreign policyyaatti hubannaan namni sun qabu yookiin beekumsi dandeettiin inni qabu gahee guddaa taphata. Liideriin biyya bulchu suni ogummaan isaa akkami? Hubannoo muuxannoon isaa akkami? Akkuma kana akka nama dhuunfaatti personal success isaa maal fakkaata? Sanarra dhaabateetu maal murteessaa? National interest murteessaa jechuudha. Amma liiderii dhagaa iddoo kanatti profile advancement criteria focusing isaa. Especially in large bureaucratic that lack good governance, the trick to success is what? To play the game and not rock or shake the boat or the ship jedhan. Ishee kana simplify gochuudhaaf biyya bulchiinsi gaariin hin jirre keessatti maalidha? Liider yookiin pirezidaantii fi piraayim ministeerii fi kaabinoonni yookiin immoo namoonni isa jalatti bulanii yaadaan waliin galan wal mormu. Imaammata mootiin sun baasu fudhachuu dhiisuu danda'u. Kana jechuun kun foreign policy yookiin national interest keenya gaafa inni itti dhiyeessu reject gochuu danda'u harkaa fudhachuu diduu danda'u jechuudha. Yeroo akkasii maal gochuu qaba ree liideriin kun maal gochuu qabaadha? His own profession fayyadamuu qaba. Beekumsa yookiin dandeettii ofii isaa fayyadamee determine gochuudha. Kana jechuun gaba biraatiin maal jechuudha? Play the game and not rock or shake the boat. Ati taphuma kee taphadhu, hojii keetti hojii kee hojjedhu. Garuu maaliin godhini? Bidiruu sana irraasin hin sochoosinidha. Kana jechuun liideriin sun hojii isaa hojjechuu, imaammata biyya alaasaa baasuu, hojiirra oolchuu garuu bureaucratic warra isa jala jiranii hooggantoota yookiin kanneen biroo ta'uu danda'a isaanitti bu'uu hin qabudha. Isaanitti bu'e ta'ee jennaan haalli jiraachuu isaa maal ta'uu danda'a? Cimaa ta'uu danda'a jechuudha. Isheen kun yaada kana ibsuu barbaadde. Gama biraatiin kun maal jedhama? This attitude referred as what? Go along to get along. Amma gaa fagoo deemuudhaaf maal gochuu qabdaadha? Ati deemsuma keetti fufuu qabdaadha. Deebitee warra biirokraatii yookiin immoo kaabinoota si hin galle faana waliin falmita taanaan fagoo deemuu hin dandeessu. So you have to go along to get along. Fagoo deemuudhaaf yookiin immoo waan fagoo ta'e argachuudhaaf maal gochuu qabdaree? Gara fuulduraatti deemuu qabdaadha. As deebitee warra isaan faana falmii waa biraa keessa galuu hin qabdu jechuu isaati. Bureaucratic behavior is what? Conformist, traditionalist behavior that marked strong resistance to new policy and thinking ta'uu danda'a. Amma biiroo kiraasonni isa jala jiran maal ta'uu qaba malli isaanii? Conformistidha. Waan tokkotti kan cichan yookiin immoo traditionalist barteessa duraan qaban imaammanni haaraan gaafa dhufu kan hin fudhanne ta'uu danda'u jechuudha. Imaammata haaraa sana fudhachuuf kan morman ta'uu danda'a. So liideriin yeroo sana maal fayyadamuu qabaree? His own profession, his own personal success fayyadamuu qabaadha. So if a leader may choose conformity to either to popular pressure or to strong elite who support they consider indispensable or crucial for their political survival. Kanaaf egaa asitti amma liideriin kun maal daree yookiin popular pressure waan hawaasni bal'aan isarraa fedhu yookiin immoo eliitota yookiin immoo garee namoonni muraasni yaada isaa deeggaranii yookiin support isa godhan wanta jiraachuu yookiin immoo dhimma siyaasa isaatiif baay'ee barbaachisaa ta'an kana fudhatee maal gochuu qaba? Gara fuulduraatti deemuu qaba jechuudha. Sanarra dhaabatee murteeffachuu danda'uu qaba jedhaan the idea of professional advancement criteria yaada kana kaasaa jechuudha. Well, the other criteria is partisan criteria. Yeah, as you understand from the idea, partisan jechuun waan lama yookiin sanaa ol jiru keessaa tokko dhiistee tokko fudhachuu, tokko irraa gortee tokkotti goruu akka jechuuti. Kanaaf national interest determine gochuu keessattis partisan criteria gahee guddaa taphata. Especially here, two things are there. Here, you tend to equate the survival and the success of your political party, ethnic,
religious origin with the survival or the success of your country. Waan lama iddoo kana kan waliin madaalamu. Tokko jiraachuu biyyaa fi gama biraatiin jiraachuu paartii qaamni sun keessaa dhufe. Amma liideriin tokko gaafa aangootti dhufu political paartii mataa isaa qaba. Saba keessaa dhufe qaba. Amantii keessaa dhufe qaba. So isaanii dursa kennuu qaba moo jiraachuu biyya sanaaf dursa kennuu qaba. Lamaan keessa tokko filachuu yookiin warra isa deeggaran qofa fudhatee ba'ee biyyi yoo itti fufte yoo dhiistes dhimma mataa isheeti akkuma feete haa taatu kan deeggartuun isaa qofti jedhan fudhatee deema. Waa'ee biyyaa keessaan qabu. So lamaan keessa tokko filachuu. In similar fashion gama biraatiin you may use bureaucratic criteria to prioritize a policy issue. Gama biraatiin kun maanni wanta warri biirokraatota isaa yookiin immoo deeggartoota isaa waajjiraalee isaa keessa hojjetan waan jedhaniif dursa kennu. Or you may tend to equate the interest of your organization. Kana jechuun isuma asitti kaasne warra dhaabbileensaa kana jechuun humni waraanaa isaa waan jedhan foreign officereensaa wanta jedhanii fi fedhii biyyaalessaa wal madaalchisu. Liidaroonni tokko tokko gaafa national interest murteessan maal qofa laalu? Waan deeggartoonni isaa jedhan qofa, waan hojjettoonni isaa warri biiroo isaa humni waraanaa isaa imaamata biyya alaa keessa warri hojjetan waan isa deeggaran qofa laala. Fedhii biyyaalessaan ilaalu. Biyyi maal feeti? Hawaasni bal'aan maal fedha? Yoo akkam ta'e immoo fedhii hawaasa bal'aa yookiin national interest kana galmaan ga'a jechuu otoo hin taane ka warra isa deeggaranii qofa laalutu jira. So partisan criteria lama keessaa tokko filadhuudhaan. Given limited budgetary resource, battles among different office for more budget allocation may be what? May be waged. Kanaaf amma gaddoo kanatti national interest fi warra bureaucracy keessatti keessumaa isteetiin sun kan ilaaluu qabu kamtu baajata baay'ee isaadha. Yookiin immoo kamtu akka inni galma ga'u isa taasisa kan jedhu maal gochuudha sirriitti ilaallachuu qaba. Yoo fedhii warra isa deeggaranii qofamu ka biyyaalessaa kanaaf ishee kana ilaalee partisan criteria fayyadamuu danda'a kan jedhudha. That is one of the idea of this point. The other criteria to define national interest is foreign dependency criteria jennaan. Foreign dependency criteria. Criteria kana kan hordofan yeroo baay'ee biyyoota hiyyeeyyiidha yookiin immoo less developing country national interest isaanii murteessuudhaaf foreign dependency criteria. Well, these criteria usually apply to less developing country who had fallen under the yoke of colonialism. And even after political independence, keep the colonial ties with what? With their ex-masters jedhan. Keessumaa biyyoonni hiyyeeyyiin baay'een isaanii imaammata kana hordofu. Akkas gaafa jennu fakkeenyaaf sirna koloniyaalizimii keessatti biyyoonni addunyaa baay'een isaanii kolonii biyyoota adda addaa keessa galaniiru. Kanaaf erga kolonii irraa bilisa baanis biyyoonni kun walitti dhufeenya isaanii eenyu faana cimsuu barbaaduudha qaamuma dura isaan koloneeffate yookiin their ex or their master colony. Gooftaa kolonii isaanii isa duraa jechuudha. Fakkeenyaaf Afrikaa keessatti koloneeffattoonni beekamoon sadii yoo jiranu Anglo-Pon, Franco-Pon warri jennu jira. Warri kaan warra kolonii English jala galanii fi warri kaan immoo warra kolonii France jala galan. Kanaaf biyyoonni kun relashinii isaanii kan isaan cimsuu barbaadan eenyu faana jechuudha. Warruma dura isaan koloneeffatan faana jechuudha. Inni kun maanni faayidaa irraa argachuuf jechuudha. Faayidaa waan garaagaraa hin jira. Ammayyuu biyyoota Afrikaa gara kaabaa keessa biyyoonni Afrikaa gara kaabaa baay'een isaanii France faana relashinii qabu. Yeroo ammaa kana kan mormanii jiran French humna waraanaa ishee gara sanatti ergitee kanuma duraa san akka ex master coloniitti wanti ta'u jira jechuudha. So inni kun foreign dependency criteria. These countries are still dependent on what? On the ex colony state for technical aid, for export, for technology, sometimes even for what? For the security. Biyyoonni hiyyeeyyiin kun gamaadha kan isaan hadhaayyuu taana irratti xiyyeeffatan eenyudha ex coloniidha master coloniidha maaliif gargaarsota garaa garaati maallaqa ta'uu danda'a teeknooloojii ta'uu danda'a keessumaa jiraachuu isaaniif iyyuu deeggarsa humna waraanaa ta'uu danda'a maallaqa waraanaa ta'uu danda'a eenyurraa eeggatu their previous ex colony irraa eeggatuudhaan kun foreign dependency criteria sanarraa citanii jennaan waan baay'eetu isaan irraa cita waan ta'eef jechuudha. They heavily dependent on the support of the outside power. Sometimes for what? For the survival. Akkuma sitti kaasne security isaaniif yookiin tasgabbii isaaniif akka cheegan akkuma kan ammas maanni jiraachuudhumaaf biyyuma ta'anii itti fufuudhaaf iyyuu deeggarsa biyya alaa sana qofa eeggatu of hin dandeenye jechuudha. Sanarraa deeggarsa irraa dhaabbate taanaan rakkoodha. Inni kun immoo dhiibbaa mataasaa qaba. Biyya sanarratti dhiibbaa mataasaa qaba jechuudhaan. As a result,
The less developing country face difficulty to defend and promote what their national interest. Fedhii biyyaalessaa isaanii murteessuu hin danda'an. Maaliif jennaan kan ammayyuu in another way kolonii majala jiru jechuu dandeenya biyyoonni kun. Maaliif waan biyyi sun jette qofadha kan isaan galmaan ga'an. Ajaja biyya sanaa ala ba'anii baay'ee hin deeman jechuudha. Kanaaf national interest isaanii murteeffachuutti ammallee of danda'anii maal jechuudha rakkoo jala jiru jechuudhaan. So looking at these conflicting criteria, one can conclude that national interest is not purely scientific endeavor that result in optimal advantage for state. Amma gaafa jalqaba kaasnu national interest kun subjective dha moo objective dha? Based on art moo science dha ka jedhu gaafa warri kaan kaasan maali not based on science dha. Science irratti kan xiyyeeffate miti dhibbaa dhibba. Maaliif jennaan kun ammayyuu ex coloniin biyyoota yeroo koloneeffatan maal gochaa jiru? Yaw national interest isaanii akka determining gooni taasisaa jiru. So it is subjective not purely science jedhanii yaada isaanii kaa'u jechuudha. On the contrary, determination of national interest appear to be a product of conflicting wills, ambition, motivations, needs and demand jedhu warri kaan immoo. Kanaaf biyyi tokko fedhii biyyaalessaa ishii gaafa murteessitu maali dharee product of conflicting wills of ambition ta'uu mala motivation yookiin immoo kaka'umsa ta'uu danda'a waan barbaadan yookiin waan fedhan sanarra dhaabatanii murteessuu danda'udha. Kana jechuun gama biraatiin maalidha qorannoo yookiin immoo saayinsii mataa isaaniitti fayyadamanii fedhii biyya isaanii sana galmaan ga'uudhaaf wanta isaan fayyadaman. So it may be a science ta'uu mala jedhu warri kun immoo yookiin immoo wanta biyyi sun ofii isheetii murteeffattudha. So these are one of the other foreign dependency criteria as less developed country was dependent on the ex-colony or developed country in order to determine their national interest in nani. So these are one of the point about the criteria. Well, the other one is the theorist view on defining national interest. Warri theory national interest keessatti roolii taphatan immoo waa'ee kanaa maal jedhudha. Especially realistii fi idealistii ilaala. Realistiin waa'ee national interest yookiin fedhii biyyaalessaa murteessuu keessatti realistiin maalidha? Idealistiin immoo maal jedha? Kana jechuun isa kamtu fooyyeedha akka jiru irratti yaadni isaan kaasan. Realistiin yoo kana ta'e gaariidha. Idealistiin immoo no. Criteria amma ilaalle kana keessa isa kana yoo ta'e gaariidha jedhu. So let us see the one by one. Realist international scholar reject ideological, legal, moral criteria hin hojjetu jedhu isaan kun. Warri realistii maal? Ideological criteria inni jenne legal and moral criteria jenne ka keenya suni national interest murteessuudhaaf gahee hin qabudha. So biyyoonni maal gochuu qabu ree isa kan haquu qabudha. Especially the supporter of realist Hans Morgenthau namni jedhamu he advised leader to prioritize pragmatic criteria when defining national interest and also employing foreign policy jedhan. Amma gaa real supporter ka ta'e Hans Morgenthau kan inni jedhu maanni biyyoonni kan isaan dursuu qaban gaafa national interest isaanii murteessan maal ta'uu qaba? Pragmatist dha. Pragmatist maanni see the fact dha. Haqa jiru ilaaluudha, reality ilaaluudha. See the world around you through prudence and through nationality. Hatti yookiin gamna taate haala qabatamaa naannoo kee jiru laaluu qabda malee ideology yookiin immoo legal and moral criteria irratti depend ta'uu hin qabdu jedhuun isa kana dubbeestiidha. Kanaaf isteetonni kana filachuu qabu jedhu warri kam realist theory of international relations jechuudhaan. Morgenthau define national interest in terms of what? Pursuit of power no. Kanaaf akkasaatti maanni national interest jechuun maanni gama biraatiin aangoo fedhuudhaan. Kana gaafa jennu biyyi tokko yoo aangoo qabdi ta'e humna waraanaan cimtu yoo ta'e dandeettii qabdi yoo ta'e national interest ishee murteessuu keessatti akkuma kanadha. Lakkii humna hin qabdu iyyeetti yoo ta'e homaa miti. Kanaaf inni maal dharee national interest gama biraatiin pursuit of power dha jedhee tokko aangoo fedhu jechuudha. Power is about establishing control or influencing the behavior of others either diplomatically or through the use of force dha. Biyyi tokko humna hin qabdu yoo ta'e national interest ishee murteessuu hin dandeessu. Kanaaf fedhii biyyaalessaa ishee kan isheen murteessitu gama lamaan ta'uu danda'a. Tokko dippiloomaasiidhaan karaa nageenyaa through negotiation hin ta'u dippiloomaasiin ta'ee jennaan immoo the use of coercion or the use of force dhaan. The use of force ta'uudhaaf immoo maaltu jiraachuu qaba ree? Power jiraachuu qaba, humni jiraachuu qaba. Military power economically cimuu qabdi. Yoo sana ta'e national interest ishee murteeffachuu dandeessidha. So
state should follow the pragmatic criteria jedhanii kaa'u warri realist. In another way, power for Morgenthau is a means for achieving and promoting the interest of state dhaan ammagaa biyyi tokko fedhii ishee yookiin immoo waan barbaadu kan isheen ittiin galmaan gaachuu dandeessu karaa kamiinidha? That is through power. Aangoon qabdu ta'ee jennaan waan barbaadu argachuu hin dandeessudha. Kaayyoof galma kee gahuu hin dandeessu jedheetu ka'a. So the prime interest of state is what? Survival and security among what? The other things. Kanaaf wanti biyyi feetu yookiin national interest biyya tokko national interest ka biyyi dursa kennituuf maalidha? Tokko jiraachuudha. Sana booda immoo nagaaf tasgabbiidha. Nagaaf tasgabbiin yoo jiraate ni jiraatti. Sanan taane yoo ta'e kanneen hin jiran ta'ee jennaan warri kaan waan hin jirreef this should be the prime interest ta'uu qaba jedheetu ka'a. So national interest in the competitive and anarchical should be objectively defined in terms of what? Ensuring survival and also security of the state than talking about justice and morality. Amma achitti waa'ee legal criteria, moral criteria, the leader should be, justice should be, honest ka jennu hin hojjetudha. Maalidha? Addunyaan keenya addunyaa competitive dorgommiidha. Anarchicalidha. Mootummaan giddu galeessaa addunyaa kana bulchuu hin jiru. Namni dhimma keessiif ilaalu hin jirudha. Biyyi tokko yoo cime ofumaa daangaasaa sabasaa kabachiifata. Hamman sanan taanetti addunyaan anarkiidha. Isteetiin biraa dhimma kee giddu galee siin ilaalu siin furuudhaan. Kana gochuuf immoo maal gochuu qabdaree? Especially you have to be strong in power idha. Kanaaf dursa jiraachuu keef nageenya keef dursa kennuu qabdaadha. Namni nageenya keessi eeguu hin jirudha. Maaliif jennaan humna hin qabdu ta'ee jenna addunyaa keenyarraa keessatti wanti nu ilaalaa jirru biyyoonni humna qaban biyyoota humna hin qabne maal gochaa jiru jiraachuu isaanii daangessaa jiru. Weeraraa jiru jechuudhaan. Jaarraa 21ffaa kana keessatti. So you have to be prudent ka jedhu isa kanaadha. Addunyaan baay'een isanni fayyadamu atis ilaaluu qabda waan qabatamaa jedhaanii. So a good diplomat according to Morgenthau is what? Rational diplomat is prudent diplomat jedha. Ammagaa diplomaasii yookiin immoo dippiloomaatota gaarii jechuun warra akkamiiti? Warra gamnummaadhaan haala jiru ilaalan. Haala qabatamaa. Hollaan kee maal fakkaata? Maal keessa oole? Akkamitti jiraadha malee callistee masa kaleessa dheengaddaa ni ilaaltudha. Kanaaf rational dippiloomatiin warra kana warra hubannaaf ogummaan waa ilaalanii national interest isaanii yookiin immoo foreign policy isaanii determine godhanidha. So prudence is the ability to access one's need and aspiration while carefully balancing them against the need and the aspiration of others. Ammagaa prudensiin kun maalidha? Gamnummaadhaan wanta biyyi sun barbaaddu sirriitti ilaalanii madaalchisuudhaan biyyi biraa immoo maal barbaaddi sana booda akkaataa itti faayidaa ka biyya ofii dursisiisan sanarratti maal gochuudha? Xiyyeeffachuudha. This is one of the idea of realistiidhaan. Gara idealistiitti gaafa dhufnu in order to determine national interest or the criteria should be for idealist focus on what? It have a strong belief in relevance of what? Legal, ideological and moral. Plus this is as part of reality. Isaan kun immoo maalidha? Lakki. Isa realistiin jedhu otoo hin taane isteetiin maal irratti xiyyeeffachuu qaba? Leegaal. Seerri idil addunyaa maal jedha ka jedhu ilaaluu qaba. Ideoloojii immoo yaada isaa warra deeggaran amma calliseedhuma national interest isaa murteessuu qaba otoo hin taane isa sana eenyutu isa deeggara? Ideoloojikaalii sappoortonni isaa eenyu ka jedhu ilaaluu qaba. In another way safuu yookiin mooraalii hawaasaa sana irratti focus ta'uu qabaadha. Waan hawaasni isaa hin jaalanne raawwachuu hin qabudha. So these are the part of reality. Inni dhugaan isa kanadha jedhu warri idealistiin immoo. So there be specific action and objective of foreign policy, especially forming alliance, declaration of war, foreign and humanitarian intervention, foreign aid, and the other always justified by what? By them. Kanaaf walitti dhufeenya yookiin immoo imaamata biyya alaa tokko galmaan ga'uu keessatti karoolii taphatu maalidha? Forming alliance dha. Walitti dhufuudha. Walitti immoo ka dhuftu ideoloojiidhaan gaafa tokko taatudha. Even to declare war. Gama biraatiin gargaarsa adda addaa biyyoota biraa keessaa argachuudhaaf illee maal ta'uu qabda? Akka seerri idil addunyaa jedhutti ideoloojikaalii kan wal deeggartu akka duudhaa biyyaalessaa fi biyyaatti deemuu qabda. Sanatu si baasa malee ka realistiin yookiin immoo prudent ka jedhu sun hin ta'udha.
So national interest reflect the marriage of what? The above and the prudence or pragmatist on the ground. That is according to realist. But realists fail to recognize and prescribe solution for what? Addressing global problem because of the exclusive emphasis given to state and national interest. Amma gaa teoristoonni kun yookiin immoo warri yaarrimee kana fidanii rakkoon isaanii maanni realistiin kan inni jedhu maalidha? Rakkoo addunyaa keenya gaa rakkoo baay'ee qabdi. It may be economic problem, political problem, environmental problem, contemporary global issue warri jennu rakkoo baay'eetu jira. Isa kana akkamitti furra ka jedhu wanta kaa'e hin qabu. Maaliif realistiin kan inni xiyyeeffate maal qofarratti isteetiidha. State is the rational jenna. State is the center. State centricidha. State immoo maal xiyyeeffachuu qaba? Maal irratti? National interest isaa qofarratti xiyyeeffachuu qaba jedha. So stateen fedhii isaa qofarratti xiyyeeffate taanaan rakkoo addunyaa keenyaa wanti furu hin jiru jechuudha. The problem of environment, the problem of security ka addunyaa namni garagalee ilaalu hin jiru. So falan keenya. Haa ta'u gara idealistii gaafa dhufnu, idealists believe in the prevalence of common problem like environmental pollution, ecological imbalance, depletion of resource, population growth, poverty, war, arms race, the gap between the north and the global south, etc. So it calls for global solution than local or national solution. Amma gaa realistii rakkoolee addunyaa keenya mudatan rakkoo faalama naannoo ta'uu danda'a. In another way qabeenyi dhumaa deemu ta'uu danda'a. Haala baay'ina uummataa yookiin immoo population growth guyyaa guyyaan dabaluu wal qabatee hiyyummaan waraanni jira. Dorgommii waraanaa ni jira. Garaagarummaan warra kaabaa fi warra kibbaa baay'ee bal'ateera. The northest the developed warra guddatan economiin dinagdee waan baay'een biyyoonni saawuziin immoo hiyyummaa keessa jiru ammallee kana faluudhaaf jedha gaa idealistiin. Maaltu barbaachisa? Global solutionidha. State yookiin lookaaliin kana furuu hin danda'u. Kanaaf maal jedhare? National solutionitu barbaachisaadha. Kanaaf biyyoonni maal ta'uu qabu? Walitti dhufuu qabu. Erga walitti dhufanii immoo maal ta'uu qabu? Wal hubachuu qabu. Yaada walii qoodachuu qabu. Seerri idil addunyaa kan jedhu sanarratti fookas ta'uu qabu. Duudhaa hawaasaa yookiin duudhaa addunyaa keenyaa wal gargaaruu kanneen fa'a isa ilaaluu qabu. Sana yoo ta'e rakkoon addunyaa keenyaa maal ta'a? Fala argachuu danda'a jedheetu idealistiin maal godhaa? Yaada isaa kaa'a jechuudha. So these are one of the idea of the theorist in case of determining national interest. So that is all about chapter 2 part 1. In the next part, under part 2, we will see about understanding foreign policy and foreign policy behavior. So until that, have a nice time.